أوفسي أوفسي صبري وهنداه الردبري ني أركتابور أجري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا ilmaan oromoo nagaa keessanii jirtani. Video inni boosan ka gadhiisee fi namoota tokkotu gadhiisuun barbaanne namoota tokko videoon gadhiisa awwalaa san irra sossobeenii waa meeqa jedheeni jechuudha. Arragaaga'eeni micaan si wajjin dhaabateeyyuu si wajjin haasa'uu hin danda'u. Jara kadhee suuqii geessee waa biteefi jechuudha. Arragaaga'eeni video nagaa san waraabe. Video san gadhiiseenna namoota tokko ka achi jala kolfitantu jira. Ka abiyya faranjii keessatti harka orrarattee nama fiidu. Akkasuma ammoo ta aadaa kee ka biyyatti ittiin guddatte aadaa kee wallaaltee dhiiratti fiidu warri shamarranillee dhiirrillee ka shamaratti harka ormarattee fiidu ka ilmoo qabdu jechuudha. Asirraa waa baratta. Ilmoo ta'e Oromoon si yaadattu. Waan inni naan jedhe waan achi keessa jiru akka inni jiru natu arge waan ta'eef garaa nama nyaata. Dhugaa rabbi namni anarra beekaanillee hin jira ka aktiivistiillee hin jira kanniin guutuu keessaa namni tokko micaa kana bira dhaqu jechuun garaa nama nyaata. Intala takkatti yoo itti dhaqee gaafate waan namni dhaqee gaafatu see dhugaa rabbi akkanan seeni garaa nama nyaannallee isa osoo hin ta'in nuyi ka garaa nama nyaannu malee inni hin guddata akkuma fedhe yoo ta'e waan inni jedhu achi waan inni naan jedhe osoo dhageettanii hay Oromoo siniin jedhan hay Oromoo hay jedhe Hacaaluu Hundeessaa wallaahi billaahi. Gaafachuu barbaadan namni isa gaafachuu barbaadan yoo amma kanaan dura raftanii sila Oromoo fi Ashawaa takkaadha. Ashawaa kanallee yoo bubbeen dhuftee hin kaasin beeta abootii irraan socho'u gaafachuu barbaadan micaa kana rabbii isin uume jedha. Wallaahi micaan maal jedhe beetani Oromoo nan gaafatan maalii fi goddanyoonni taajuu jedhe bar laa ilaaha illallah isinii gadaadhiisu waan inni haasa'e abbaa koo yaade jedha laan yeroo takka waa baay'ee dubbachuun faayidaan qabu. Viidiyoo sana asirra isinii gadhiise waan inni jedhu san waan inni haasa'u san jechuudha. Sa'aatii 1 fi 2 ol waan akka sa'a 2 akkana bira ture. Sa'a 1 folakkaa akka sa'a 2 akkana waan inni haasa'u osoo isinii gadhiise inni haasa'u dhiisa. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana haadha gadaati. Gadaani dhukkuba Oromoo gadaa akkamitti dayitanii ilaaluu dadhabdanii gadaa akkamitti namni tokko dayitanii ilaaluu dadhabdan waan inni keessa jiru akkamitti naayimuu dadhabdan. Mucaan kiyya dhukkubsatee jira. Ani fagoon irraa jira. Isinii bira jira. Oromoon Jarman jirtu maal godhu jirtanii hanga inni dhukkubsatee akima keessa ciisu jiru kophaa isaa maal qaba maal biyoo bira dayitanii ilaalaaltan. Abbaa isaatiin badii dalage malee inni badii takka hin qabu makluuqa waa takka hin beeku. Rabbii isin uume sodaadhaa dhaqaa mucaa biyya daalaadha. Rabbii jaa mucaa biyya dhaqaa daalaadha. Mucaan kiyya mana akimaa keessa jira. Gadaani dhukkubaa hambira hin jiru fagoon biraa jira waa takka godhuuf hin danda'u. أوفسي أوفسي صبري وهنداه الردبري ني أركتابور أجري